عشان عرفتوا بريز اليوتيوب ورفتوا عندك سامبكر تناقين كوسن هاكوار أمو فيديو أجايبات كوسن في قبل تنجرا سسمو جرأتي قنا أكما بيتاني سامو بريز اللايك سبسكرايب شير كوتشوان كومنت بريسون أكن دعاني أدوسني تنبايس فيديو تكرالة تجمدين wow namni jiru amma dorgomaa jedhanii qaceedhaan of talattalaa jiru akkasinitti tola abdiin kiyyaan qaba akkuma beektan ammoo laayik gochuun keessan akka hin dagatamne amma ammoo viidiyoota yuunivarsiitii kan hojjetamaa ijoollee dormii keessa ta'anii too wanta wayii hojjetan mee salaallee deebiname. Ada gubbarraa gadi bu'aa jira. Shamarra jinsiiste waan seetaa natti fakkaate. Waaw, maal goota laata? Basoo jarka basee bachaa jiranni waa akkatti kana deemee. Hayo hordoftoota Breen YouTube video ajaa'iba yeroo hunda qabatee akkasii dhufu akkuma beektan like subscribe godhan jajjabeessuun akka hin deegganne amma samee video takka ilaallee na baay'ee bareedu ishiinis jaldeessa tajjii obaasa. Daa'ima xinxaluu fakkaatti. Baay'ee tokko dasaan nama jedhudha namatti tola. Wow, geeffannaan irraa kaate baay'ee tokko akkas nama jirtudha san isaa moompinu. Hayya hordoftoota Breen YouTube warra hordoftan hundi keessaanuu viidiyoo keessatti akka bohaartan abdii kiyya waan ta'eef amma sammuu raayyaa ittisa biyyaa cidha yeroo kana amma gaggeessan tokko baay'ee tokko kan das nama jedhu mee ilaallee adeemina. Haye akkasanitti turtan akkasanitti baaratan abdiin qaba maqsuudillee dammoo makiina tanarraan bu'eetu makiina waa itti daarii nama gaafachaa jira mee maal akka inni jedhu mee gaafima isaa gaafannee adeemina. ሰላም ዋነኛው ለትዳር መፍረስ ምክንያት ምንድነው ብላችሁ ታስባላችሁ? እስቲ ኮሜንት ላይ አድርጉልኝ ምናልባት ሌሎች ይማሩበታልና። osuma ofii keetii deebisa si wayyu marsuud amma immoo viidiyoo bareedduu takka wayyaa ijoollee irraa gommaa wanta caammaa qabu qabatanii kan itti nannaatan tokko ilaallee deebina isaanis mee ilaallee wajjin deebina. Akka nama kufanii ta'an akka miidhamnetti kaanee reaaktii godhaa jiru. Kan uummata keessatti yuukas darbee simbuusinis hin jedha. Mucayyoon takka immoo daandiirra deemaa tiiktookii yeroo ammaa kan ijoollee shubbisaa hojjechaa jiran kan isaanis mee ilaallaa mucayyoon kun mee maal akka isheen hojjettu. Hayya akkasanitti turun qaba. Arras immoo maal akkasaniif qabadhe Firaankiin qabadheen jira. Firaankiin kun ammoo baay'ee tokko kan namatti toludha. Biyya sun jettee maraataatti fakkaate mucayyoon baay'ee tokko kan akkasanitti bohaartan abdii kiyyaa sin sammoo Breen like subscribe share gochuun akka hin dagatamne sin jecha yeroo hundaa namoota hedduu biraan akka naageessan viidiyoo kiyyaa siniif gadhiisuu YouTube kana akka na jajjabeessitan sin jira. Yaada qabdan ammoo qeeqa qabdan komentii irra gochuun akka hin daganne viidiyoo akkamii akkasaniif qabadhee dhufus. Natti maal mee Firaankiin tanaallee adeemna.
Yaasiti ta'uu noonu. Kabajamtoota re'eezeetti akkuma beektan like gochuun keessan yaadachitti akkanaaf keessan abdii kiyyaa viidiyoo biraatiin haga walitti deemtu nagaan naa turaa sanin jaaladha.